warshaa jamanaa daran ammayyaa'e keemistoota ciccimoo fi teekinooloojiin gurmaa'e indaastiriiwwaniif keemikaalota adda addaa qulqullinaan oomishee itti fayyadama isaa leenjisee gatii madaalawaan ni dhiyeessa. Allied Chemicals maqaansaa warshaalee saamunaa fi ditarjentiif kallee fi sibiilaaf warshaalee meeshaalee ijaarsaa oomishanii fi warshaalee waraqaa oomishaniif kan tajaajilan soodiyeem silkeet dhangala'aa fi jajjaboo alkaalaayinii fi niwutiraal dhangala'aa fi jajjaboo liiniir alkaalaayinii beeziin salfariik aasiid laabsaa soodiyeem laawuriins itersalfeet SLES salfariik aasiid kokodaayitaanoolaamiid CDEA Kokamaidopropibetain CAPB fi ajaja addaatiinis ni oomishna. Badhaasota ISO akkasumas Authorized Economic Operator AEO argannee jirra. Maallee oomisha indaastiriif galtii keemikaalaa yoo feetan Allied Chemicals haa ta'u filannoon keessan. Allied Chemicals sponsora Plaatineemii Riitaa Shoo. Galatuma asham maalaman isaa namni xinnaa guddaa jaarsaaf jaarti kabajamtoota daawwattoota televezyiina faana kun Riitaa Shoodha. Torbanni turtii bareedaa artistii waliigalaa ijoon seenaa waliin taasifneen qabxiilee babbareedoo waa'ee walaloo sirbootaa kaafnee kutaa lammaffaasaa har'aaf bulfanne kutaa lammaffaasaa bifa bareedaa ta'een qindeeffannee jirra. Qopheessaaf dhiyeessaa Riitaa Taaddalaati. Gama daayirektingiitiin Faayisaa Addunyaa kaameraaf sagalee Nimoonaa Riitaa. Sadarkaa Plaatineemii Riitaa Shoo sponsora kan godhe Allied Chemicals uffataan abbuukki protokool nafaana jiru. Ijoon seenaa hayyigaa bakkuma torbanni irratti dhaabnerraa itti fufna. Sirbootaati bareeste keessa kan darajee dagguudhaaf naaf fakkaata. Seenaa bishoo jaarsaa kaasuu barbaaddeetti naaf fakkaata. Bishoo jaarsaa. Jaalala wajjin wal qabsiisteeti. Seenaan ishee ammootu nuuf baay'ee waan beekame natti fakkaanne Google irratti warreen biyya alaa qo'annaa garaagaraa irratti gaggeessaniiru. Aartii irratti fi kitaabilee garaagaraa keessa garuu badaa seenaa ishii kana dhagaa hin jiru. Atis xiqqoo ishee xixiqqoo sirboota itti aananii jiran keessatti osoo aartistoonni keenya sirriitti ilaalan je'een waa'ee isaa xiqqoo waan itti himtu hin jiraa? Bishoo jaarsaa jechuun namoota 64 daldala garbaatiin karaa Yaman gurguramanii ba'an keessaa ishii tokko yoo ta'u, warri kaan beelli dheebuun kan biraa fixanii jiru. Warra musliima ta'e warra amantii musliimaa hordofu fudhatanii warra kiristaana ta'e warra kiristaana amantii kiristaanaa fudhatu hordofee yeroo sanatti warri amantii waaqeffannaa hordofu namni fudhatu dhabame. Carraa kanaan warri pirotestaantii ijoollee 22 nafa akka ta'an dogongoruu baadhee jara kana fudhatanii carroomtee namoota 22 sana keessaa bishoo jaarsaa nama tokko turte. Bishoo jaarsaa erga barnoota garaagaraa bu'aa bayii jireenyaa hedduu keessa dabartee booda gara barsiistuu ta'utti dhuftee jechuudha. Barsiistuu taatee sirna apartaayidiitti falmuutti eegalte. Sirna sana falmuu keessa darbitee Niisil Mandeellaa wajjiniin waggaa 12 mana hidhaa tokko keessa turte. Sana birallee darbee akka BON gabaasaa turetti siidaa ishii South Afrikaa yookiin Afrikaa kibbaa keessa ammayyuu daandiin maqaa ishiitiin mogga'ee jiru jiraachuusaa ragaan karaa googiliilee kitaaba seenaa gootota Oromoo irratti illee ni jira jechuudha. Akkasuma Dr. Alexander akkootaatiif inni akka barreeffama isaa keessatti caqasetti bishoo jaarsaa akkoosaa ta'u. Kanaaf sanyii as ergannoo sanyii bishoo jaarsaa jedhee sirboota darajee dagguu keessatti kan caqasuu fi barbaade tuquu barbaade boru bishoo jaarsaa kun eenyu gaafiin jedhu akka ka'uuf. Maaliif as ergannoo hiika wajjii yookiin abbaa gammachiisfaa namoota baay'ee kana keessaa yeroo baay'ee bishoon jaarsaan kaatu. Darbee kitaabolee tokko tokko irratti waan keeyyata 3-4 dabaree qofa barreessu malee jechuudha. Ammayyuu namoonni hedduun qorannoo yoo irratti geggeessan fakkii ishii namni biraas jiraachuu danda'a waan jedhuufani mucayyoo sana sirba darajee dagguu keessatti fakkii bishoo jaarsaa goota akkashii beektuu akkashii fakkeessee bishoo jaarsaa kaase seenaa fi jaalala walitti fide jechuudha. Baay'ee bareeda. Kan biraa kan Masaayii Tsigguu Tsaggee. Masaayii Tsaggaa. Masaayii Tsaggaadhaa fi waan dumbul bayraasii haa bahu salphaatti dhadhaa hin ta'u. Dumbuliin kun maalli? Dumbul bayi jechuun baadiyyaatti yeroo weessoo raasanii akkasitti raasu waan ta'eef dumbul bayi waan jedhamu jira si galee. Weessoo bayi jechuudha.
Dumbul bahimee raasaa bahu salphaatti dhadhaan ta'u. Maaltu raafama? Siyaasa. Amma kaachi keessatti wantoota raafamu baay'ee jira. Isa sirbaa fi abjuu abbaatii kataa bira darbina. Kan Shimallis Abbaabuu irrattis baataa bokkuu maal jettaa sila? Baataa bokkuu jabaa baataa bokkuu bakakkaadha kallachi mortuu gala dhorkuudha. Eenyuun mortuun? Maqaa isaa baruun barreessee dhufa. Waan ajaa'iba! Tarii walaloo seenaa qabu gaafa namni barreessu maal inni hubannoon inni qabaachuu qabu? Jalqaba hiika jecha sanaa. Fakkeenyaaf akka aadaa Oromootti isa amma bokkuu baargamoo irraa soqatanii bokkuudha jedhanii baatanii deeman kana osoo hin taane Oromoo biratti tolfata mataa isaa danda'e qaba bokkuun. Seera mataa isaa danda'e illee qaba. Heera uumaa wajjin waa wal qabatu jechuudha. Namni bokkuu baatu bokkuu lafaan hin tuqu. Bokkuus immoo bumtee argee kara deeman hin baatu. Bokkuun lafa tuqee taanaan waraana labseera. Bokkuun bakka abbaan duulaa hin jirretti abbaa bokkuutu bokkuu sana lafa tuqsiisa. Bokkuu sun lafa tuqsiisa jechuun waraanii hin taa'in ka'iitii waraanii jechuudha. Amma garuu namoonni baay'een bokkuu akka uleetitti fayyadamaa jiru. Shaggeessin jaaladha jechaa bokkuu baatee sirba. Ka'ii ajjeesi jechaa bokkuu baatee sirba. Bokkuun akka tolfata Oromootti seera mataa isaa danda'e qaba. Abbumti argees hin baatu. Abbaan bokkuu mataa isaa kan danda'edha. Abbaan gadaa, abbaan duulaa, hundumtuu abbaan kallachaa mataa isaa gahee isaa qaba. Kanaaf walaloo tokko gaafa barreessitu. Ayyaantummaa jechuun ayyaantummaa qaban filachuun sirba keessatti murteessaa akka ta'e. Bokkuu fuuldura amma ta'eeti malee sagantaa alagaa kanaan cabuurraan kan ka'e malee nama bokkuu baatu fuuldura darbuun hin danda'amu. Ulfaataadha. Durumayyuu waan tolfateef qaba. Fakkeenya warri amantiileen waa of kalchan malee Museen mana mootii Fariyoonii bokkuudha kan inni fudhatee jalaa bahee ittiin galaana kute. Kanammoo ragaa baay'eetu jira jechuudha. Kana qorattoota seenaatiif dhiisnee bira dabarra. Baay'ee tokko bareeda. Ammas egaa hojiiwwan ati hojjette hedduudha. Ijoollee ciccimoo akkasii kuni baay'ee tokko ol hin baane garuu walaloo fi yeedaloo nama 80 olli kennuu jechuun baay'ee tokko hojii guddaa akka ta'edha. Kabaja guddaa sii qaba. Namoota akkasii kana fuulduratti finnee namaa kennurra darbanii immoo ofii isaaniitiif hojii hojjechuu ni barbaadu. Waan ta'eef akka deeggarsa isaaniif gootan isinuma biraan qaqqabsiisuu barbaanneeti. Daawwattoonni artistoota ciccimoo kana duuba namni jiru eenyu akka ta'e akka beekuu fi hojiilee ammas hojiilee bilchaataa warreen hojjechuu barbaadan al tokko tokko sirboota xiqqooshii sirrii hin taane argaa jirra waan ta'eef ijoolleen miirumaan ka'anii walaloo fi yeedaloo hin taane kan qabanii dhufanii xiqqooshii qubannutti qabsanii jiru waan ta'eef hojiin kamuu abbaa qaba waan ta'eef namoota akka keetii kana uummatatti fiduun keenya artistoota lafaa dhufanillee sirriitti argatanii fi namoonni akka keetii ciccimoo hin jiran yeroo garaagaraatti hin dhiyeessina akka hojii babbareedaa hojjetaniif nu gargaara waan ta'eef hojiiwwan isaa walitti qindeessinee jirra. Daawwadhaatii walitti adeemnu. Waliif taanaa da'oo gaddiisa guyyaa dhibbuu wal wajjin laalatee malkoodeen wal jibbuu waliif taanaa da'oo gaddiisa guyyaa dhibbuu wal wajjin laalatee malkoomoon wal jibbuu. Arga geda vega disetia kia maribanda kukubate. Take tu fam
mabla jebba sifa jabela beko na tira damalane bingo fadaya pe na boru bagarane sifa jabela beko na tira damalane bingo fadaya pe na boru bagarane Karagon ni base dalon ni indigo Kenya galmi shakari kode gadi sawali Kenya galmi shakari kode gadi sawali Kenya galmi shakari Kenya gadi sawali Kenya galmi shakari kode gadi sawali Kenya galmi shakari Oromo gadi sawali Ega kana dubbini Buluti yo buleti yo sifa narsa kafana lubuti yo Hayyooti deemnee jirra riittaashoo televezyiina faanaatiin daawwachaa jirtan ijoon seenaa waliin jira. Waan sirboota namoota 80 oliif hojii 180 ol akka hojjettee quba qaba. Inni si gahuu didee kitaaba kuusaa walaloo baay'ee bareedaa ta'e maxxanfamee eebbaaf qophaa'ee jira. Mana hidhaatti yeroo turte sanis kitaaba xiinsammullee xumurteerta. Maal naan jettu waa'ee gahee kee gara barruutiin jiru kana gara barreeffamaatiin jiru kana? Maaliif jennaan namni tokko beekumsa waaqni jalqabattiin isa uume sana dhalootaaf gumaachee darbuu qaba. Maaf jennaan otoo beekumsa qabu harkaa dhabuudhaan mooraaliin isa bu'uudhaan osoo dhaloota hin kenniin abdii kutuudhaan fudhateetoo yoo du'a ta'e namni sun hattuudha. Maaf jennaan beekumsa dhaloota jalaa hatee du'eera. Atiin kun akka koomarti keete yaaddessa kitaaba isaatiin sammuu gubbaatti barreessetti addunyaa jijjiiruudhaaf dhalattee ganda dhaloota keetii balleessitee hin du'iniidha. Ati dhalatteef addunyaa jijjiiruudhaaf. Garuu ganda dhaloota keetii balleessitee hin du'in. Ani sana gubbaa dhaabadheen beekumsa uumaan ganama naaf kenne kana. Maaliif jennaan waraabameen dhufu namni gaafa hojii kooti jedhee waan tokkotti gaafa gale jechoonni uummata kanaa afoolli uummata kanaa otoo danda'amee kan meeshaadhaan baatatanii galan ta'e kuntaalaan baatatanii galan ta'e konkolaataadhaan osoo fe'attee hin dhumu galaana waan ta'eef. Jechoota galaana kana immoo kaleessa barreeffamaan kaawwachuu dadhabuun keenya seenaa baay'ee nu jalaa hachisiiseera. Gochoota baay'ee nu jalaa balleesseera. Maaliif aadaa babbareedaa nu jalaa balleesseera. Afaanuma keessatti amma yeroo baay'ee afaan Oromoo irraanfanneera. Maaf jennaan jechoonni nuti fayyadamnu jechoota ammayyaawaa. Jechoota ammayyaawaa san caalaa jechootuma dur warri keenya dubbatu tokkittii ishii hiika 9 10 qabu sanatti yoo deebine cimina qaba. Kanammoo barreessa warra Ingiliis tokko baay'ee Wiiliyaam baay'ee dinqisiifadha. Har'a afaan Ingiliffaa akka afaan addunyaa ta'u shoora kan taphate afoola uummata isaa keessa jiru. Mammaaska uummata isaa keessa jiru. Sirba uummata isaa keessa jiru. Otoo jecha biraatti hin dabaliin abbaa galeef haa galu abbaa galuuf baate haa dhiisoo dheetu kitaabolee gurguddaa barreesse afaanuma isaadhaan. Afaan Ingiliffaa mandara xiqqoo keessatti dubbatamaa turteedha seenaan akka lafa kaa'utti. Garuu beekumsa gurguddaa inni afaan isaatti lafa kaa'e sana baruuf jecha namni hundi kitaaba sana dubbisuuf afaan Ingiliffaa bare. Afaan Ingiliffaa darbuu bira darbee afaan waliigalaa addunyaa godhan fidanii. Kanaaf waan keenya Chaayinaan amma tokko waan kana hordofuu jirti. Waan keenya kana kan nuti immoo jechoota filachuu irratti, cimsuu irratti, jechoota dagataman barbaaduu irratti yeroo darbee sirba deeman daarrib keessatti murgoo munaagee hambi jecha jiru tokko jira. Maal munaagee? Murgoo munaagee hambi. Maqaa namaa na fakkaatani. Dubartii munaa maaloo maal jedhamtu? Murgoo munaage hambiidha. Amma jecha kana namni baay'een hin beeku. Murgoo jechuun qoosaa jechuudha. Munaagu jechuun immoo waan gatii hin qabne haasa'u jechuudha. Qoosaa gatii hin qabne hin qoosin. Waan ajaa'ibaati. Qoosaa gatii hin qabne qooseera ormi jechuudha. Inni isa. Garuu warri keenya akkasii jecha akkasii kana jechoota ammas ulfaatu kana qabu. Dhaloonni ammaa hedduun isaa jechoota kana dagateera. Maaf jennaan
ammayyummaa afaan yeroo tokko tokko hin argina. Abbaadhaan ilmi hin beektu waggaa jedhuun argina. Oromoon immoo kana mammaas kan gaafa ibsu ammamuu cimaa taatu ammamuu kaatu ilmi amma abbaan kaatu. Barsiisaa hin danda'u jedhantu namicha paayileetii xiyyaara kana oofu qaree baasa. Kanaaf jechoota akkasii kana filachuu murteessaadha. Kitaabni kun mata duree isaa maal jedha? Biyya biyyoon dhiigaa. Kuusaa Walaala. Xiinsammichi hoo? Yeroo yeroon nyaate. Yeroo yeroon nyaate. Baay'ee tokko bareeda. Erga asumaan waa'eedhuma asoosamaa yookaan kitaabilee kana wajjin wal qabatee seenaan gootota Oromoo seenaa dhumti waliigalaa Oromoo dhimma garaagaraatiin biyya tanaafis ta'e addunyaadhaaf gumaachee afaan Oromootiin haalli itti barreeffamee lafa taa'e gahaa moo gahaa miti. Ammoo haalli itti deemamaa jiru dhaloonni akka keetii kun waan qaburraa waan odeeffaterraa haalli itti walaloodhas ta'e kallattii garaagaraatiin fidaa dhufaa jiru kun anillee keessummoota 2-3 akkanaaf affeeree jira dargaggoota akka gaarii jira waan jedhuun qaba. Ati yoo ilaalcha ati qabdu maa inni namoonni tokko tokko xiqqoo ishii ol guddachaa dhufee ture gidduutti garuu namoonni tokko tokko maallaqumaaf jedhanii wanta barreeffamuu hin qabne waa'ee seenaa keenya barreeffamee mataasaa sirriitti osoo ol hin qabatini namoonni ijjatumaan jiran abbootiin qabeenyaa tokko tokko waanuma hin taane barreessuudhaan eebbadhanii haga kitaabni miliyoona 2 akkas kabaasee hin jira. Wantoonni xiqqoo akkasii kun deemsarraa hin gufachiisu warreen jedhan hin jiru. Ati ilaalcha keetiin maalirra jira? Akka kootti nu afaan jedha akka dhuunfaa kootti kun yaada dhuunfaati. Maaliif jennaan seenaa biyya kanaa miti seenaadhuma addunyaa keessatti baay'ee ol ka'uudha kiiloon keenya jechuudha. Maaliif afaanota gurguddaa Afrikaa keessatti dubbataman keessaa afaan Oromoo isa tokkodha. Afaan Oromoo erga Afrikaa keessaa afaanota gurguddaa 5 sun keessaa tokko ta'e uummanni Oromoo kunoo agam yoo jenne sanaa ol guddaadha jechuudha. Seenaa biyya kanaa keessatti hundee isaarraa kaasnee daangaadhuma biyya Itoophiyaa jedhamtu kana osoo gadi qonne kan keessa jiru lafee abboota keenyaa lafee gootota keenyaati. Kana qorachuu irratti garuu hanqinni qorattoota seenaa tokko tokko irratti ni mul'ata. Maaf jennaani kitaabuma inni tokko barreesse maqaatti jijjiiree galabbatee yeroo deebisee sitti fiduu jira jechuudha. Seenaa gootota Oromoo ta'ee kitaabuma inni tokko barreesse deebisee naannessee sitti cuunfaa godhee sitti fiduu jira. Yeroo tokko interviyuu Mangistuu Alamaaram mootummaa Itoophiyaa duraanii sana yeroon dhaggeeffadhu barreessitoonni keenya hin barreessine waan na jechisiisu jira. Maaliif jennaani waa'ee biyya kanaa kaasee tureen jecha Amaara jedhu gubbaa dhaabbatee jechuudha. Jechi Amaara jedhu Am fi Raa jecha jedhu irra dhaabbateeti ibsee ture. Biyya bosonaa fi gaara uummata gaara gubbaa jiraatu jedhee hiikatti kennee ture. Sana keessatti uummanni gaara gubbaa jiraatu kun eenyudha jedha. Innumtuu ofuma isaatiifuu jechuudha. Inni uummanni gaara gubbaa jiraatu kun Oromoodha moo Tigireedha moo Agaw moo jedhee saba biyya kanaa waama eenyudha uummanni sun. Kana qorattoota seenaatiif dhiisnaa jedhe ofuma isaatiifuu jechuudha. Dhugaan akka isaa galte achirratti waan argee jira jechuudha. Jechoota isaa keessatti gadi siqnee yoo ilaallu. Maaliif seenaa biyya kanaa keessatti fakkeenya yoo ilaalle Limna Dingil seenaa uummata jaarrama 20ffaa aadaa turizimii Oromiyaa baaxasee keessatti yoo ilaalle haati manaa Limna Dingil leellee 60 jedhamti jedha. Erga haati manaa isaa leellee 60 jedhamte Limna Dingil sun abbaasaa eenyudha? Kana qorattoonni seenatti deemuu qabu. Dirqama. Maqaa farda isaa abbaa magaalaa maal jedha? Kana qorattoonni seenatti deemuun dirqama. Garuu waan rittaan natti hime badhaasaan isa kanatti himuun barbaadu. Badhaasa irraa waan biraan barbaada jechuudha. Kanaafuu qorattoonni seenaa xiinsammuu fi falsafa garaagaraa yaada dhuunfaa kee waan dubbistee fi waan argiteerraa waan dinqisiifatteerraa fiduu ni dandeessa. Walaloolee yeroo fayyadamuu dandeessu ni jira. Seenaa irratti garuu aarsaa si kaffalchiisa. Aarsaa guddaa jechuudha. Maaliif gaafa seenaa gootota Oromoo barreessina jedhan keessattuu seenaadhuma Oromoo walii galatti barreessina jedhan yoo ka'an
dirqama ge'eessa nu geessa hanga Sudaanittuu nu dabarsuu dirqama isaati. Maaf jennaan Shallamaa Kabbee kitaaba isaa seenaa gootota Oromoo keessatti waggaa caqasu Horroo Guduruu Wallaggaadhaa kaasee hanga Sudaan iddoo Hawusaa jedhamutti namichi Abiddoo jedhamu tokkotu bulchaa ture jedhee kaa'a. Tabanaa kaa'ee qorattootaaf. Erga hanga Sudaan iddoo Hawusaa jedhamu sanatti Abiddoon bulchaa ture achi kaasee waan jedhu jira. Qoradhaa jecha artamati. Qoradhuun dirqamadha. Akka yaaddame sana qixa yaaddame sana hin geenyedha. Qixa yaaddame sana hin geenye. Maaf jennaan dhaloonni ammayyummaadhaan lammaffaadha. Sooshaal miidiyaa yeroo ammaa kana heddummaate irraa kan ka'e waan waa dubbisu yoo dubbiste waa dubbatta. Dubbisuu irratti hanqinni illee ni jira. Namumti barreessee dhiyeessu sun immoo kitaaba nama dubbisiisuu danda'u. Yoo fidde si kakaasa. Fakkeenya Mangistuu Lammaaraan Mallas Zeenaawwiin viidiyoo inni haasa'u tokko dhaggeeffatteerta ta'e Suunsinii osoo Oromoo ta'uusaa maaf dhokatee? Mootummoonni kun Gondor bulchaa turan haasa'e baaqaa fa'aa Oromoo ta'uusaa maaf dhokatee? Hin kaasa waa'ee kana naannessee jechuudha. Namoonni qaamaan dhaqanii maasaraa Gondor keessa daawwatan immoo siiliiwwan Oromoota durii akka jiru warri odeessanii jiru warri immoo kitaaba irraallee wantoonni dubbisanii jira jechuudha. Abisiiniyaadhuma iyyuu kan hundeesse namoota 8. Namoonni 8 sun Oromoodha. Achi keessa ergama Ingiliis kan qabu nama tokko jira malee 8 Oromoodha. Isaan iyyuu immoo Ingiliizii loluudhaaf hundeessanii jalqaba. Jedha seenaan kana. Kana immoo dhugummaa isaa qorattoonni seenaa ergan asirra gahee mana dubbisee akkamitti kan jedhu immoo akkanatti fufu yaadatu qaba. Seenaadhuma jiru kan barraa'ee nutti gaggaragalchitanii fidinaati. Seenaa akkasii qoqqoradhaati akkas fidaadha. As fiduudha. Baay'ee bareeda. Egaa gidduu kanas eebba akka qabdu nan beekaa kitaabileen kunneen kan eebbifamanii jiru. Waa'eedhuma eebba guyyaa isaas uummata keetiifillee waan ergaanatti dabarfattoo jiraate carraadhuma kanaan hojii walaloo fi yeedaloo sirboota haaraa kan eenyu jechaa jirta maali si eegnu? Ayyee amma sirboonni 10 ol yeroo dhiyootti kan dhufan an akka Faayisaa Urgee, Dirajjee Odaa, Bachoo Girmaa, Fiqaaduu Asheetuu, Nugusee Taaddasaa dabalatee ijoollee biraa yeroo dhiyootti an akka Wasanoo Girmaa ijoollee hedduun dhufaa jiru. Yeroo dhiyootti kan waraabamanii raawwatan jiru, kan audiyoon raawwatee kiliippiirra jiran jiru. Wanti ani uummata kootti dhaamu ani hangan dachee kana gubbaatti jirutti kan waaqni wajjin na uume kana dandeettii waaqni jalqaba kennaa godhee naa kenne kana dhalootaaf gumaachee darbuun barbaada. Gamoo gaarii caala, konkolaataa gaarii caala, mana gaarii caala, seenaa gaarii barbaada. Maaliif jennaan du'ee jiraachuudhaaf. Namoonni baay'een du'anii jiraachaa jiru nu wajjiniin jechuudha. Inni kaan garuu jiraatee du'ee jira. Yeroo ammaa kanatti jechuudha. Kanaaf jecha yeroo baay'ee anatu du'e moo namatu na biraa dhumee jedhee yeroo nuuf gaafadhu jira. Maaltuun anatu du'e moo nama na biraa dhume na jechisiisa. Muuziqaa bara 1954 na fakkaata. Wanta gongoroo baay'ee hojjetame tokko dhaggeeffadheeni. Muuziqaa jaarraa kan hojjetame waliin wal bira gaafa fidu bara san kan inni dibbeedhaaf kiraaraan taphatetu isa arraa kan caaleetti mul'ate. Gaafa na sana laalu anatu du'ee namichi waggaa 1954 barree maxxanse sana bira dhaqee immoo namoota tuna biraa dhumeeti ani iddoo biraa jira jedhee yeroo of barbaade jira jechuudha. Gaafa of barbaaddu immoo waan dhalootaaf ta'u amma dandeettii beekumsa si keessa jiru sana osoo hin waakkatiin gumaachuun dirqama. Gaafa sana gumaacha jettee harka dhabuun ni jira. Harka dhabuu qofa darbee jibbamuun illee ni jira. Beektee muka firii qabu dhagaatti itti baay'ata jira Oromoon gaafa mammaaku jechuudha. Kanaaf kitaabni biyya biyyoon dhiigaa kuusaa walaloo jalqaba maxxante kana haa ta'u malee yeroo nyaate mana maxxansaa jira. Isatti illee aansee of keessatti of ilaali kan jedhu gulaaltota harka kan jiru jira. Xiinsammuu jechuudha. Ofuma keessatti of ilaali. Gaafa of argatte immoo dhalootaaf waa gootee dabarta. Dhaloonni nu booda dhufu gidiraa labsuu hin qabu. Gammachuutti jiraachuu qaba. Jireenyi qananii jiraachuu qaba. Yoo maal goone warri arra jirru kun hidda rakkinaa sana yoo buqqisne.
Garuu hidda rakkinaa buqqisuu dhiisne Oromoon kalee goota ture, Oromoon kalee sooressa ture, Oromoon kalee abbaa biyyaa ture. Kaleessi kaleessuma darbeera. Amma iddoo kalee sanatti deebi'uudhaaf yaada furmaataa barbaada. Akkas ta'ee osoo hin taane sa'a kanatti kan nu barbaachisu yaada furmaataa kana ta'uu qaba murtoo bakka. Murtii dhuma. Murteessinee dhaloota nu booda dhufaniif jireenya kana ni mijeessuun dirqama keenya. Kanaaf ani gama kootiin kana uummata kootiif waadaa galee jirras ammas dabalee kana waadaa galu beekumsa waaqni naa kenne uummata kootti hin waakkadhu karaa dandeessan kamiin immoo na bukkee dhaabbadhaan dhaamsa kooti. Guyyaa eebbasaa murteessitee yoo jiraate beeksifachuu dandeessa. Guyyaan eebbaa kitaaba biyya biyyoonni eegaa ji'a 8ffaa gaafa guyyaa 20 magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Guullallee Shaggar Mannafashaa yookiin paarkii Shaggar keessattidha. Kanaafuu namoonni sinii mijate irratti akka na argamtan asumaan waamicha koo sinii dhiyeessa. Nama galateeffattoo jiraate carraadhuma. Ayyee jalqaba irratti Rittaa Shawuu sagantaa kanarratti na affeeruu isaatiif guddaan galateeffadha. Akkasuma yeroo nani barreessus, yeroo nani walaleessus na tumsuudhaan na bukkee dhaabataa kan ture obbo Alamaayyoo Oljirraa gorsa garaagaraa naa kennuudhaan na bira dhaabachaa kan ture Diinaa'ol Asheetu yookiin Fiqaaduu Asheetu Meelbaa Istiidiyoo hedduun galateeffadha. Kallattii natti agarsiisuudhaan beekumsa na keessa jiru akka dhaloota bira gahu gochuudhaan madda anniisaa kan naa ta'e immoo obsan baay'ee haa ta'u hedduun galateeffadha. Yeroo nani kitaaba dubbisutti kaffaltii tokko malee kitaaba naa kennuudhaan yeroo barbaadetti immoo mana kitaaba sanatti kennee natti gatee deemuudhaan akka nachi ta'ee dubbisuuf kan naa godhe mana kitaabaa Dachaasaa Guddataa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa bulchiinsa magaalaa Buraayyuu fuulduratti argamu guddaa galateeffachuun barbaada. Walii galatti immoo Oromoota biyyoo ta'anii biyya naatti kennan boolla isaanii daadhiin guutu hedduun isaan galateeffadha. Guddaa galatoomne. Kabajamtoota daawwattoota keenya artistii waliigalaa ijoon seenaa toleeraa waliin Rittaa irratti torbee lamaaf Rittaa irratti taasise kana fakkaata. Qopheessaa Beessaa Rittaa Taaddalaatii gama Daayirektingiitiin Faayisaa Addunyaa kaameraaf sagalee Limoonaa Rittaa sadarkaa pilaatineemiidhaan Rittaa ispoonsara kan godhe Allied Chemicals uffataan abbukkii pirootokool nafaana turan. Haga torbanii horanaa bulaa. Warshaa jamanaa daran ammayyaa'e keemistoota ciccimoo fi teekinooloojiin gurmaa'e indaastiriiwwaniif keemikaalota adda addaa qulqullinaan oomishee itti fayyadama isaa leenjisee gatii madaalawaan ni dhiyeessa. Allied Chemicals maqaansaa warshaalee saamunaa fi ditarjentiif kallee fi sibiilaaf warshaalee meeshaalee ijaarsaa oomishanii fi warshaalee waraqaa oomishaniif kan tajaajilan soodiyeem silkeet dhangala'aa fi jajjaboo alkaalaayinii fi niwutiraal dhangala'aa fi jajjaboo liiniir alkaalaayinii beeziin salfariik aasiid laabsaa soodiyeem laawuriins itir salfeet SLES salfariik aasiid kokodaayitaanolaamiid CDEA Kookamaayidoopiroopilbeetaayin CAPB fi ajaja addaatiinis ni oomishna. Badhaasota ISO akkasumas Authorized Economic Operator AEO argannee jirra. Maallee oomisha indaastiriif galtii keemikaalaa yoo feetan Allied Chemicals haa ta'u filannoon keessan. Allied Chemicals, ispoonsara pilaatineemii Rittaa Shoo.